asiraat bakuraatii yeroo barsiistan nan nagaa. Asiraat bakuraatii walitti qabeen kara biyyaa erga yeroo baay'ee yeroon asii rakkadhee nan baasee kaardii minaaminallee keessaa guutee isaa booddee yeroon damoosa fudhadheen takka'an ture. Kana warrayyuu yeroon ofirraa yeroo biyya deeme beeta kiristaanatti hoo galchan wayyaa'een kara biyyaatti ergee amma akka faafalee galchuu moo abbaa dabriidhuma tokko irratti galchuu fakkeenyaaf Gabrielin harkan hin naggasaa iddoon ani dabrii ani bira jiraadhu yeroo baay'ee beeta kiristaaniin deddeebi'aa ture sun Sillaasedha. Akka faafalee galchuu moo bakkuma tokkotti galchuu rakkoo qabaa isa kanarratti mee osoo naa ibsitanii abbaa. Kanaafuu bilbeetan itti maa'een birrii ergeen biyya deemeera. Garuu akkamitti akka isaan erganitti ittiin himne yeroo beeta kiristaanaaf galchan akka riisiitii naaf fuudhan nan barbaada. Na barumsi keessan baay'ee tokko nu gargaareera baay'ee ulfaadhaa jiraadha. Laayivii irratti yeroon isin argu yeroo maatiin irra yeroo dhukkubsate asirra yeroon dhiphina keessa galee kadhannaadhaan na yaadadhaa gaafan jedhu yeroo baay'ee rakkinni koo hundumtuu furmaata argateera. Waaqayyo galateeffamu. Waaqa keessan na galateeffadha. Kanaan jedha abbaa maallaan jettume. Maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqa tokkoon ni amanna ameen. Kabajamootaa fi jaalatamootaa maatiiwwan waaqayyoon kan jaalattan waaqayyoo isiniin kan jaalatu. Miseensi chaanaalii keenyaa hundumti keessan akkam jirtu akkam yoo nageessanii akkam turtanii gooftaan keenya uumaan keenya Iyyasuus Kiristoos akka badii fi balleessaa keenyaa osoo hin ta'in arjummaa fi fedha isaatiin sa'aatii kanaatiin guyyaa kanaatiin kan nu qaqqabsiise galanni ulfinni teessoo isaa Ariyaam irratti isaaf haa ta'u. Armaan olitti sagaleen dhageessan kun gaaffii waa'ee asiraatii fi bakuraatii 10 keessa harka tokko hangafaa kennaa nuu kennamee fi dursaa kennaa nuu kennamee egaa gosoota kennaa sadii jira. Asiraat kan jennu 10 keessa harka tokko, bakuraat kan jennu immoo mataa kennaa nuu kenname waan argan irraa mataa isaati. Bakuraat kan jennu immoo waan jalqaba argan irraati mana waaqayyootiif kan laannudha jechaadha. Egaa obboleettiin keessan namni tokko asiraatii gaafa ergu manuma amantaa tokkoof qofaa laachuu qaba moo manneen amantaa biraatiifis qooduu danda'a isa jedhudha. Gaaffiin lammaffaa immoo qarshii ergame yookiin immoo qarshii asiraatiirraa fayyadamaa itti guutaa galchuun hin danda'amaayi gaaffii jedhudha. Ija macaafa qulqullootiin akka abbooliin keenya beektonni mana kiristaanii nu barsiisanitti yaanni kun gaaffiin kun maal fakkaataa kan jedhu walitiin laalla. Mee hunda dursa raajii Milkiyaas boqonnaa 3 lakkoofsa 8 gubbaa irratti akkas jedha. Bara abboolii keessanirraa eegalee seera koorraatii fagaattaniittu ishee sin eegne gara kootti deebi'a anis immoo gara keessanittan deebi'a. Maalitiin gara keetti deebina naan jettu? Namni waaqayyootiin ni hataayii jedha. Namni waaqayyootiin ni hataa isin garuu na hattaniittu jedha. Maaliin si hanne jettaniitu immoo na gaafattu jedha. Asiraatii, bakuraatii, qadaamaatii kan jedhaman harka 10 keessaa gosoota kennaa 3 jiru. Gosoota kennaa yeroo mana waaqayyooti kennine asiraatiin harka 10 keessaa waaqayyo kan nuu kenne keessaa kan nuu laate kan nuu eebbise keessaati harka tokko kan waaqayyoodhaaf kenninaa jecha. Harka 100 keessaa harka 10. Kuni maaliif jennee gaafa ilaallu
osoo waaqayyo aduu baasuu baate, otoo bokkaan roobuu baase, waqtiiwwan jijjiiruu baate, humna nuu ta'uu baate, irree nuu ta'uu baateeti hojjennee argachuu, baanee galuu, rafnee ka'uu, deemnee bakka yaanne qaqqabuu hin dandeenyu. Kanaaf egaa maaliin si hanninaan jettu? Asiraatiidhaan 10 keessa harka tokko namni waaqayyoof hin kennine inni hattuu jedhama. Karaa biraa namni waan namaa abbaa qabeenyaa jalaa eeyyama isaa malee dhoksees haa ta'u dagachiisees haa ta'u fudhatte hattuu jedhama. Kiristaanni immoo asiraatii fi bakuraatii waaqayyoo hin kaffalle hattuu jedhama jechaadha. Gosoota kennaa 3 kiristaanni kennuu qaba. Inni jalqabaa asiraatiidha. Asiraatiin 10 keessaa harka tokko, 100 keessaa harka 10, 1000 keessaa immoo harka 20 kan waaqayyoo kan ta'e waaqayyoof laanna jecha. Bakuraatii kan jennu immoo waan jalqaba arganne irraa, mataa miindaa keenya irraa, kan daldaallee arganne irraati waaqayyoof kan laannu immoo bakuraati jedhama. Qadaamaatii kan jedhamu immoo hangafa kennaa waaqayyo nuu kenne irraa isa jalqabaa. Fakkeenyaatiif namni tokko horii bitee, saawwa bitee, saawwi isaa jalqabaa yoo jibicha dhalteef, yoo goromsa dhalteef, goromsa jalqabaa, raada jalqabaa, miindaa soo ta'e immoo kan mataa isaa irraa argate waaqayyoof laata. Amma dhimma kana irratti hattuun isa kamidha jennee gaafa ilaallu, egaa isin na hattaniittu, maaliin na hatte jettu? Asiraatiif bakuraatii qadaamaatii kootiin na hattu, namni kana mana waaqayyoof hin kennin immoo hattuu jedhama. Kanaaf egaa waaqayyo qabeenya nuu kenne, umurii nuu kenne, irree nuu kenne, humna nuu kenne, erga akka hojjennu taaneeti, erga irree nuu kenne akka hojjennu taaneeti waaqayyoof deebisnee galata isaa ittiin galateeffanna kennaa waaqayyoo kennina. Maarree mucaan kun asiraatii walitti qabee manuma amantaa tokko kennuun qabamoo, manu keessumaa immoo mana amantaa itti guddadhe qofaadhaaf kennuu qabaayi. Gaaffiin lammaffaa immoo birri asiraatii irraa fudhee itti fayyadamee balleessee bakka buusuu hin danda'aayi. Yaadonni kun yaadota gurguddoodha. Isaan kun hin danda'amu immoo lachuuyyuu hin danda'amu kan jedhudhaafi inni jalqabaa asiraatiin, bakuraatiin, qadaamaatiin kan jenni 3 kun iyyuu mana amantaa itti guddanne qofaa miti kan laannu. Mana amantaa barbaanne kennuu dandeenya. Asiraatiin mana amantaa kamiif yoo galchine waaqayyoon ni fudhata. Maaliif? Manni kiristaanaa tokkittiidha. Ahaattii beeta kiristaan jenna. Ahaattii beeta kiristaan jechuun ijaarsi ishii, seerri ishii, isheen godoos, inni dhoqqeen ijaarames, inni dhagaan ijaarames, inni warqeen ijaarames, inni kaatedraalii ta'es, inni godoo yookiin immoo daasii ta'es tokkodha waan ta'eedhaaf hunduma irrattiyyuu kan galateeffamu waaqayyoodha. Hunduma irrattiyyuu immoo kan galateeffamu waaqayyoo waan ta'eedhaaf, waaqayyoon bakka hin jirre hin jiru waan ta'eedhaaf asiraatiin mana amantaa kamiifiyyuu hin kennama. Mana amantaa keenya qofaaf hin laannu, mana amantaa birootiifis laachuun hin danda'ama jechaadha. Yaadni lammaffaa immoo namni tokko jalqaba miindaa isaa horii gurguree, qabeenya isaa gurguree, humnaan hojjetee, hojii humnaa hojjetee jalqaba gaafa argatu waan argate irraati harka 100 irraa harka 10, harka 10 irraati immoo harka 1 kaa'a jechaadha. Yeroo qarshii kana kaa'u qarshiin kun kaleessa adda kan baasneef kan keenya waan hin taaneef, hattuu akka hin taaneedhaaf, akka hin gojomaaneedhaaf birrii asiraatii, bakuraatis, qadaamaatii ofirraa fageessine qarshii keenyatti otoo hin makiin, of biras immoo otoo hin tursiisiin daddafnee atattamaatiin mana waaqayyootti laachuudha. Hin dandeenya yoo ta'e, of qusachuu dandeenya yoo ta'e, hin balleessinu yoo ta'e garuu qarshii asiraatii ofirraa fageessine bakka baduu hin dandeenyetti, bakka boru immoo
gojomaane yeroo tokko tokko birriin asiraatii qoy boran ergaa iftaanan ergaa jecha mindaa fudhachaa asiraatii kaa'a birriin sun gaafa baay'atu qarshii guddaa gaafa ta'u hin gojomaana jechaadha. Maarree qarshii asiraatii akka hin gojomaaneef deebisne akka hin hanneetiif ofirraa fageessine atattamaan galchuudha. Yoommoo danda'ame immoo of bira keenyee mana waaqayyoof galchuudha. Birrii asiraatii keessaa bifa liqiitiin bakka hin buusa jennee fudhannee itti fayyadamuun seeras miti. Kaleessumayyuu jalqabumayyuu seeraan baasine seeraan waan keenyeef birrii asiraatii keessaa fayyadamnee bakka buusuu of bira keenye immoo gaafa gojomaane fudhannee balleessuun hattuu irratti hattuu olii waan taanuudhaaf seera kana baruun barbaachisaadha. Kiristaana kan ta'e hundi isin miindaa kan argattan birrii xiqqaas haa ta'u guddaas arabas kan jirtan Itoophiyaas humnaan kan bultan hojjetaa mootummaas qotee bulaa kan ta'us daldaalaa namni kamiyyuu asiraatii bakuraatii qadaamaatii waaqayyoo kaffaluu qaba. Egaa akkuma beekamu qarshiin asiraatii 10 keessa harka tokko 100 keessa harka 10 gaafa ta'u kan qadaamaatii hangafa kennaa fi kennaa jalqabaarraa kenninu garuu amma dandeenye amma fedha keenyaa kennina waan ta'eef kana beeknee akka hattuu hin taane asiraatiif bakuraatii waaqayyoo kaffaluu qabna. Kan nu barsiise kan nutti dheekkame waaqa abboolii keenyaaf galanni haa ta'u. Nu haa turu nagaan tura. Gaaffii akkasii yaada akkasii yoo qabaattan nu gaafadhaa. Chaanaalii keenya sabiskiraayibii laayik gochuudhaan dubbii sagalee waaqayyoo akka dhaggeeffattan isin affeerraa. Waaqayyo isin faana haa ta'u. Hunduma keenya duukaa waaqayyoon haa ta'u. Amantii keenya tawaahidoo gooftaan keenya uumaan keenya nuuf haa eegu. Nagaatiin tura.